kana sirreessirotti manaa baatu ati waan kun toleera mannoom shii inni irraati wiiggii kan silaa dooktoriin kaansarii sammuu namatti fida of eeggannaa jedhees himee dadhabe wiiggii kana shii inni irraa xalabatti moofaa kana uffata abashaa adda addaa kana xalabatti isaan ala waan madaamiin jedhu dhiiste isheen addanirraa eeggee ishee olluufti. Booddee geessee Oromoo na gargaara. Mee Oromoo nan dalagadha kan jechaa jiru dhabne bara. Oromoo na gargaara inni fayyaa qabus achi geemii utaala achi sirba utaala kan madaamiin jette dhageetti dhaba akkamitti gadi baatee haqimii maaliin Oromoo na gargaara. Madaamii kee faanayyuu wal kabajjee teessee taphadhu biyya namaa jirtu namumti maaliif taphatta siin jedhu jiru. Hojii keessa yeroo fitta kilaasii keessan galaati yoo barbaadan paantiitiin iyyuu kottaa asirra dhaabadhaa tiiktookii kanarra. Garuu otoo hojiin dalagii madaamiin sirraati aayidii dalagdee nyaata keessi dandeesse mana kiraa kaffalaa hin qabdu gibira waggaa kaffalaa hin qabdu waan hunda si dandeesse mana madaamii keessa gadi teessee sa'atii madaamiif laattee dalagachuu dhiiste asiitii geemii utaalti. Achitti ruuzin abidda irratti gubata. Asitti geemii utaalti. Asitti daa'imni madaamii lafatti galagalti. Ijoolleen meeqa sababa akkasitti hojii gadhiistanii galaan jirtanii gaafa akka barbaadanii firii deemii sana abdanoo nan fajjeessa Oromoo na gargaara nan bada. Namni tokko kan baduu murteessu tokko miindaansaa seeraan kaffalamuufi ta'e. Biiroon hojii sagashii yoo irraa bilbila kaasuu dide. Lammaffaa immoo eenyuu diqaalaa namaa baachuun fedhu biyya kana keessatti kan biyyaa bahanii fi rakkina ilmoo otoo hin taane rakkina fedha foonii otoo hin taane hojjetatanii keessaa galuudha biyya namaa keessa. Yoo abbaa warraas ta'e ilmas ta'e namni gudeeddaa yaalii adda addaa mana sana keessa isaan irratti gaggeessu yoo jiraate. Waan akkasii yoo ta'e iyyuu bahanii bakkeetti gadi bahoo otoo hin taane harka ofii poolisiitti kennachuu. Isaan ala du'aa keessan karaarraa silaa iji ofii waan arguun beekan daandii irratti argita kunis ambulaansiitti waama. Yoo ambulaansiin itti waamame waraqaan qabdu. Namuma paaspoortii isaa koppii harkaa hin qabnetu jira. Maaloo sinfaana saqaayyaani bara. Mucayittii Sumaaleerraa fidanii mucaan bahareen jiru sun waan meeqa ta'ee xarrabsamee ijoolleen Arsii fi ijoolleen Harargee ijoollee kabajamaati nama hin tuqan yoo sappoortii nama godhu ta'e malee dhalaa isaanis ta'e dhiira isaanis namatti hin darbani. Gaafa intalli kun hirkutaaf ganda wal nyaachistee waan meeqa goota Meeriyaamaa mucittii Arsiisan Meeriyaamaa yoo isheen gaafa namni rakkatu keessaa dhuftee maaltu ta'a tikkeetti kunnaa fi biyyatti gashitu maarra jirtu jettu yoo ta'e malee gaaf tokko sagalee Meeriyaamaa miidiyaa irratti ol baate dheekkamtee nama arrabsitu kan dhageenye hin beekne sababa mucittii kanaatti Meeriyaamaan ol baatee mucittiin Dubaayii kana keessa jirtu suuqii qabdu ol baatee gaaficha dheekkamtee waan danuu dubbatte. Nun warri waggaa meeqa dura ishee beekna garuu asirratti namni naa argaan jirtu. Yoo rakkoon adda addaa uumame keessaa si dubbisteeti mee maal gargaara mee koottaa jetti. Har'oo aayidii irraa hojjettee ana bira taa'ii dalagadhu ijoolleetu walitti buufatee biyyarraa fiti nama gargaaruun waan gaafa ilmi namaa tokko si gargaaree of dandahe jedhee ofitti si qabee gadi taa'ii dalagadhu yoo jedhe keessattuu dhiifa manarraa ta'a namni tokko takkaa gargaarsa barraa never ever dalagachuu fedhe. Shamarran geemiirraa waa argachuu bartee fi shamarran namni gargaarsa barsiise dalagaa hin fedhan. Meeriyaan biraatii mucittiin hin taa'uun dhaabadhuttee kutaaf ganda wal ficcisiistee baate. Har'oo maarra jirti. Har'ammoo kun ishee saqqalattee Oromoo na gargaara wayina nan dhuuf ajjeesattee gadi baate. Sagalee isheen kana goote immoo hiriyaa ishee ulfanarraa baasii wayina nan dhuuf ajjeesattee fuutee nama 2,000 irratti gadi baaste. Kana faatu jira. Kaleessoo biyyaa baate. Hin dalagattu. Mee kaleessa biyyaa baatanii utuu mana tokko ijaarratti utuu jireenya keessan tokko ijaarratti dhiira ijaaru maaltu fide? Dhiira faana sagaagaluu maaltu fide?
Kalees ani biiftuun kun waggaa sadii waggaa afur dura miti keessattuu rabbi lubbuusaa jannataa naa qanansiisu nan yaadadha guyyaa haaceen du'e bakkittii guyyaa haaceen du'e sana nan yaadadha mana hidhaa gimbiin jiraani gaafa haaceen du'e waan hunda sirratti dubbachuun barbaada sababan guyyaa haaceen du'e sana ani mana hidhaa gimbiin jira ijoolleen gimbii ni beektu sababa tokko malee namni kaleessa si gargaare jabaatu jedhee gaafa ol see kaasu maaltu akka bofaa uf duuba sin deebisaan jedheeni bar kanaafu keessattu warri gargaarsattani ol yaadde qimamoota mana madaami maallaqa keessan qabadda yoo waan gargaartan barbaadde nama dhukkubsatee ciisu haadha kee abbaa kee isaan ala abbaan barbaadde ol yaate nagargaari yoo jette harka keessan keessaa fudha bayi mana madaami dalagi jedhiin isheen geemii irras adigdamii afur utaalaa oola as yaate nagargaari yoo jette namni gargaaru hin jiru abbaa keessan gargaaraa san lukaan deemee asiin singee haadha keessan gargaaraa ishee fincaan keessa ciiste namarraa singoote dadhabne bar ijoolleenti gargaarsa baran kuni dalagachuu dide ani erga mucitti gaafa meeriyaa maatiin kaansel godhii nuu kenni jedhanii kutaa ganda namaa mucittiin akkas wal nyaachiste meediyaa kan Sumaaleerraa kan gashee mucaarsitu qaxarmoo eessa jira mucaarsu abdii mucaasa qaxar jiru sana faatu walitti rurruratanii Sumaaleerraa gashanii finfinnee turte paaspoortii baafattee Dubaayii dhufte Dubaayii meeriyaamaan aayidiirraa dalagdee uf bira qaxartee gaafa hojjechiistu kutaaf ganda akkasitti wal nyaachiste kaansel gootee furraa baastee bakka biraatti ergite har'ammoo akkasitti diqaalaa ishee shaqqalatte wayii ulfanarraa baasa maal ijoollee durii dubartiin ulfoote yoo jedhan yoo makkata isaa manatti dhaga'ameyyuu dhukatteeti bakki firrii fi aqilliin jirre deemtee deessee waggaa sadii waggaa afur bakka biraatti naannoo keenyatti dhugaarsu sunitti intalli durbaa tokko dogoggortee manatti ulfoote taanaan naannoo sanatti karaa deessee guddifattu yoo hin qabdu biyya firriin jirre fuudhanii oksaa geessanii achitti deessee ilmoon guddatte waggaa sadii afurii booddee biyya baasheetti deebi'e isheen ammaa ol baatee miidiyaa irratti oromoo ulfaa'e ulfanarraa baasa abboo rabbiin yoo rabbi ta'e lubbuu kee faanaa baasu shamarran oromoo boquu gadi cabsite rabbiin gadi isaa cabsu rabbi ulficha si keessaan baasi namni ilmoo wareegeeyyuun dhaba inni tarra miidiyaa irratti baate wayin ulfanarraa baasa wayin ufan ajjeessa jettu hillim uf godhan namatti ol baatanii oromoo sammuun darariina oromootti ol baatee an ufan ajjeessa namoonni dirree yoo waa sin gargaara ta'e karaa sin gargaaru dhaba bar ufitti sin fuudhee ubbira kaayee waan sin gargaaru sodaataa bar kanaaf yoo goo dandeessa mana madaamii eegee keessa walitti qabadhaa dalagadha manni madaamii nama beekuuf warqee dhaba manuma madaamii keessa teenyee har'a waan meeqa dalan har'arreedha ijoollee mana madaamii wacaa jirti dhaggeeffatu manuma madaamii keessa teenyee laayisensi mataa keenyaa baranne waan hunda godhanne har'arree hiciitiin jabina keenya wayin obboleessa wayin jaarsa keenya wayin obboleettii keenya wayin nama biraa miti rabbii gaditti madaamii keenya yoo jabaattee gudunfatte yoo nama taate yoo eegee kee akkas walitti qabatte yoo ate akka baandiraa Itoophiyaa adduma fe'etti ol qabaa deemte immoo iyyuu dantaa keessirraa hin qabu garuu tokkoon kee ol baatee kana booddee waan akkasii nutti fidiina naman uf ajjeesa jedhu immoo faashinii godhataniiru biyyaati ijoolleen akkas faamilii doorsisuudhaan beektanii Itoophiyaa keessa waraanattan bada ufan ajjeesa biyya namaatti uftanii ufan ajjeesina Itoophiyaa ma keessatti uf ajjeesa kana isinii dhaaban warri poostiitiin an ufan ajjeesa isheen kaanu waggaa shanjaa ifii ishee distii faqafaqaa bifti gubatee xaxxaloote as teesse asiitti teessee dhiiratti akka nama nigdi baankii irra gashatutti dhiiratti ergaa turte poostii kiyya isa dhumaateen ufan ajjeesa sinni quf godhi biyyatti galaa uf ajjeesa sababa keessanitti ati mana arabaa keessatti yoo duute oromoo miskiinni kun madaamii ajjeese jedha bar madaamii ajjeese silaa madaamiin kun waan madaamiin nu dandeessee jirtu waan golli madaamii kun nu dandahee jiru otoo mana abashaa Itoophiyaa keessa dalagna ta'e guyyaa lamatti manaa nu ari liqimsa waa balleessinee
يا بنت مجنون لا تسويه كده أفاشي قبتين براسك إيه وافوني بطبني يا بنتي يا كلب روحي جبتي أفاشي قبتين براسك واميك وانو من مدامي كيستيني بلسم وتوتوبيا كيستي وانا كسي قونة إيمانا نما قال لي guyyaa tokkotti fooqirraa gassi darbatti. Kanaafuu madaamin irree galata qabdi. Warri araba akkatti qabachuu wallaaltan. Araba akkatti qabatti faana jiraattu wallaalte. Kaleessa biyyaa baate nuni ani waggaa afurii dura yeroo biyya namaa yeroo reefi deemu ijoollee mariyoota wal beeknu faanarree hojiin natti ulfaate kana ta'e gaafa jennee walitti odeessinu jabaatti hanga waggaa lamaatti dalagadhu. Waggaa lamaa booddee kontiraata keenya fidnee biyyatti gallaa jenna. Dhaggeeffadha. Isheen ammaa furrii ishee kana gadi yaafattee erga dhufee ji'a lamaa biiroon akkas na godhe akkasan ta'e duguggurri madaamii bira akkuma jiru duguggura keessan sirreeffadhaa gadi taa'ati. Asiitiin harka tokkootiin moobaayilii qabachaa asiin harka tokkoon akkasitti distii qabachaa. Habib simoo isheetu madaamii. Simoo isheetu madaamii dhaba. Moobaayilii kee yoo ta'e yeroo kilaasii kee galtu fayyadame. Wayin heerfoonitti godhadhu sagalee isaa gadi qannasi kilaasii kee keessa kaadhuuti hojii hojjedhu. Mee namumti madaamii kee waan isheen jette ajajamte madaamii mabadduu han amala hin qabne tokko ni jirtu. Madaamii mabadduu kan ati amalaatiin yoo hojjechuu dadhabdeeyyuu xayyib inshaallah. Jarri kana biran darban afaan gaariin jedha Oromoo afaa gaariiti. Sinii galee warri madaamii qabachuu wallaaltanii keessattuu warra kam dadhabne isinitti fakkaate warra waggaa 3-4 dura biyyaa ba'e miti. Warra G6 G5 dura biyyaa ba'e. Warra biyyatti tiiktookii akka barbaadan fayyadamu kaafteriyaa jala deemanii akka barbaadanitti jiraachuu baran kan warra kana dadhabe. Isin warri reefu biyyaa baatan kun ol deebi'aa dalagadha. Keessattuu hanga aayidiin sinirraa dalagame hanga hojii bartanitti hanga afaan bartanitti boquu keessan gadi qabadhaati waan kaleessa biyyaa baatanii fi dalagadha. Isaan alaa rifeensa murattee deemte daggalatti diggaleen hojjedhaani humni keessan rakkoo mee quuftuu gaafa isheen rakkatte ani Oromoon gadi baase har'a mee ilaalame waan isheen irra jirtu. Otoo garuu boquu ishee gadi cabsattee argattis dhabdes madaa'imii ishee faana walii galteeti ta'e tiiktookii irra deemaa waan meeqa hin taatu sammuu isheetti dhabde. Yoo wanta daangaa isinitti darbu ta'e ani dhaamsa biraa isiniin qabu. Yoo wantichi daangaa isinitti waan darbu ta'e biyyatti gala. Harree ajjeestee biyyarraa hin baane biyyatti galaati biyya biraa qayyaradhaa dalagadha. Isaan ala deemi macaawata abbaa barbaadaniin ta'ina. Wallahi torbee matana keessa nama meeqaaf meeqa mucittii kaleessa mana mubaarakitti gargaaramtu arge lafeen isheen kanaatti galte ambulaansiin haa fuudhu jedhan ambulaansiin eessaa fuudhu waraqaan hin jiru homti hin jiru kontiraatarraa hin badiinaa yoo ta'uu baate miindaa kee ji'a lamaa itti murteessiti fayyaan kee